Dhaggeeffattoota oduu dhugaa akkam jirtu? Warri fuula YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe, share, like gochuu hin dagatina. Fuulli YouTube kun kan nuyi oduu o'aa guyyaa guyyaatti irratti isiniif dhiyeessinudha. Like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Oduu guyyaa irraadhaaf isiniif qabadhee dhufe mata dureen Itoophiyaan dubbii barbaacha Soomaaliyaa daran akka ishee yaaddessu dubbatte. Oduu lammataatiin Addi bilisa baasaa uummata Tigraay Kooree TPLF murna olaantummaa qaba jedhuun butamee waan hamaa ta'etti deemaa jiraachuusaa dubbatamee jira. Gara bal'ina oduutti yeroo deebinu mootummaan Itoophiyaa dubbii barbaacha Soomaaliyaa daran akka ishee yaaddessee dubbattee jirti. Gochaan mootummaa Soomaaliyaa yeroo garaa garaatti himannaa dharaa dhiyeessuun itti fufee meeshaalee waraanaa to'annaa tokko malee karaa daangaa Soomaaliyaa biyyattii gaanfa Afrikaa seenaa jiru akka ishee yaaddessu Itoophiyaan beeksiftee jirti. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dubbii barbaadu irra deddeebiin mootummaa federaalawaa Soomaaliyaa dhiyeessaa jiru itti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuusaa dubbatee faallaa himannaa dharaa mootummaan Soomaaliyaa dhiyeessaa jiru Itoophiyaan nageenyaaf tasgabbii uummata Soomaaliyaa obbolaatiif jecha waggoota 30 oliidhaaf aarsaa kaffalaa akka jirtus himanii jiru. Ministeerichi ibsaa har'a adoolessa 26 2024 baasaniin dubbii dharaa itti gaafatamummaa malee aangoowwan olaanoo Soomaaliyaa yeroo garaa garaatti gargaarsa murteessaa Soomaaliyaan deebitee akka biyyatti akka ijaaramtuuf Itoophiyaan taasisaa jirtu waakkachuu dubbatanii baay'ee akka isaan gaddisiises himanii jiru. Dhiigni uummata biyyoota lamaanii wal keessaa qabanii fi walitti dhufeenyi aadaa fi seenaa dheeraa gidduu isaanii jiruuf akkasumas ejjennoo cimaa walabummaa qaxanichaa kabajamuu akka qabuu fi qabduuf jecha Itoophiyaan himannaa sobaa mootummaa Soomaaliyaan kanaaf deebii osoo hin kennin akka turtee filattee jirti jedhanii dubbatanii jiru. Kana malees meeshaalee waraanaa xixiqqaan seera ala karaa daangaa Soomaaliyaa to'annaa tokko malee gaanfa Afrikaa seenaa jiru baay'ee yaaddessuu ta'uusaa ibsi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa eereera. Itoophiyaan duula shororkeessummaa irratti gaggeessituu fi daddabarsa meeshaalee waraanaa seera alaa taasisamuu ammas cimtee akka itti fufu ibsi ministeera dhimma alaa biyyattii kun addeessee jira. Soomaaliyaan torban darbee ibsa baastanii mootummaa Soomaaliyaa meeshaa waraanaa seera alaa daddarbuudhaa fi kuusaa biyya keessaa qabdullee to'achuu waan hin dandeenyee fi naannichaaf yaaddoo uumaa jira jechuun himtee turte. Kanas kan dubbate Somaalilaand akka ta'es in yaadatama. Ministeerri dhimma alaa bulchiinsa Somaalilaand ibsa baasanii baatii 3 darbee qofaatti hidhattoonni Al-Shabaab meeshaa waraanaa guddaa jedhamu giddugala Soomaaliyaa keessatti humnoota mootummaarraa fudhachuu eeraa jiru. Ibsi Somaalilaand kun erga jalqaba torban dura meeshaa waraanaa mootummaa Soomaaliyaa meeshotaa fi jiraattonni saamame booda dhaga'ame. Dhimmi saamicha kanas kan eeree ibsi Somaalilaand dhimmicha haala nageenya yaaddessaadha jechuun ibsee jira. Manni mareen nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii uggura meeshaa waraanaa Somaalilaand irra kaa'ee ture waggoota dheeraaf booda barana kaasee jira. Murtee kanaan moofiin koomii kan qaban keessaa tokko Somaalilaandii fi Itoophiyaa akka ta'anis hin beekama. Akkuma yaadatamu kaleessa Soomaaliyaadhaa fi Tarkiin waliigaltee humna ittisa bishaan Tarkii gara Soomaaliyaa akka dhufuuf akkasumas paarlaamaan Soomaaliyaa heeyyama akka laatee in yaadatama. Oduu lammataatiin Kooreen TPLF murna olaantummaa qaba jedhuun butamee waan hamaa ta'etti deemaa jiraachuunsaa dubbatamee jira. Dhaabbanni bilisa baasaa uummata Tigraay adeemsifama kaayyoo koora 14ffaa gaggeessuu fi karoorfate murna olaantummaa qabuun butamee gara waan hamaa ta'etti deemaa jiraachuusaa dursi koomishinii to'annoo dhaabichaa ibseera. Dursaan koomishinichaa obbo Takla Birhaan Arayaa koorri TPLF ni gaggeeffama jedhamee rakkoo qoqqoodamuu wal miidhuu keessa galuu eeranii jiru. Itti dabaluun koorichi beekamtii koree dursi koomishinarichaa obbo Takla Birhaan Arayaa kooree TPLF ni gaggeeffama jedhamee rakkoo qoqqoodamuu wal miidhuu keessa galuu eeraniiru. Itti dabaluun koorichi beekamtii koree qopheessituutiin ala gaggeeffamaa jira. Kunis humna qaama olaantummaa
qaba jedhuun butamee gara waan hamaatti ta'etti deemaa jira jedhanii himanii jiru. Koomishinichi ibsa roobii baaseen koora kanaa fi qophiin ji'a eebilaa darbeerraa kaasee hojjetamaa akka ture yaadachiisuun gareen koora gidduu galeessa keessatti guddatan jedhanii gufuunatti ta'aniiru jedhe. Qoqqoodamuudhaaf waldhabuun aangoota olaanaa jalatti akka uumamee jiru TPLF dubbatee jira. Osoo boordii filannoo hin galmaa'in koora waliigalaa gaggeeffachuu hin qabu jedhamee geggeessuu fi qophii taasisaa jiraachuun isaa beekama. Qoqqoodamniidhaaf waldhabbii aangoota olaanoo TPLF gidduutti akka uumame beekama. Osoo boordiin filannoo hin galmaa'in koora waliigalaa gaggeeffachuu hin qabu jedhamee geggeessuu qophii taasisaa jiraachuun isaa isa beekamaadha. Kaayyoon koorichaa aangoota olaanoo dhaabbatichaa keessaa gurmaa'anii butameera kan jedhu koomishiniin to'annoo TPLF miseensonni isaa koree qopheessituu keessaa akka of baasanii fi sababa ta'uusaa ibseera. Dursaan koomishinichaa obbo Takla Birhaan koorichi gaggeeffamuu qaba. Haa ta'u malee dimokiraatawaa fi ifaa ta'uu qaba. Koomishiniin to'annoo kun rakkoolee mul'atan akka fala argataniidhaaf gaaffii dhiyeessaa tureera. Garuu sirreeffamuu hin dandeenye jedhaniitu dubbatanii jiru. Humni karaa dogoggoraa deemuu barbaadu waan jiruufi kana balaaleffanneerra. Qophii korichaa iftoomatti hanqata. Koreen qopheessuu bilisummaa hojjechuu hin dandeenye. Humni karaa dogoggoraa deemuu barbaadu waan jiruufi kana balaaleffanneerra. Qophii korichaa iftoomatu hanqata. Koreen qopheessituu bilisummaan hojjechuu hin dandeenye. Korichi koree kanaan gaggeeffamuun osoo irra jiraatu garuu gaggeessuu hin dandeenye jedhanii dubbataniiru. Hooggantoonni olaanoo TPLF gidduutti rakkoon walqooduu hamaan uumamee kan eeran obbo Takla Birhaan ka'umsi waan hundaaf rakkoo keessa malee kana alaa dhufu miti jechuun dubbatanii jiru. Rakkoon bubbulee jira. Kunis rakkoo sirnaati. Hooggansi kaayyoo isaa irratti yeroo fagaatu dhaabbatichaaf faala. Hooggansichi xiyyeeffannaa isaa faayidaa fi aangoo godhateera. Dhaabbaticha keessaa kan mul'atu walitti hidhachuun lama uumameera. Kun ammoo waan hundaa balleesseera jedhanii dubbatanii. Haa ta'u malee murna TPLF keessatti uumameera jedhanii fi namoonni kana gaggeessanii dubbachuu irraa of qusatanii jiru. Dabalataanis dhiyeenya kana paartiin seera qabeessa ta'e boordii filannoo akka galmaa'uu fi ministeerri haqaa boordii filannoo gaafachuun isaanii hin yaadatama. Ministeerri muummee Abiy Ahmed marii paartiilee mormitoota waliin taasisan irratti TPLF koora osoo hin gaggeessin dura karaa seeraan galmaa'uu akka qabus hubachiisanii jiru. Ministeerri muummee Abiy kana jechuun isaanii bulee ammoo TPLF sagantaa koora isaa baaseen hirmaattota koora dhaabbata 10ffaa isaa irratti qooda fudhatan filachuu dhuma torban kanaa akka jalqabu beeksisee jira. Ministeerri muummee Abiy Ahmed TPLF tartiiba kanaan alaa koora kan gaggeessu yoo ta'e wanti uumamuu danda'u bakka bu'oota paartiilee mormituu ibsaniiru. TPLF sana gochuu yoo baate anis barbaaduu baadhes boordiin filannoo fudhachuu baannaan gatiin qabu. TPLF paartii seera qabeessaadha jechuu baatee jennaan filannoo keessaa hirmaachuu hin danda'u. Mootummaas ta'uu hin danda'u. Kana jechuun maal jechuudha? Deemnee waraana keessa galle jechuudha. Jechuun akeekkachiisa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed dubbatanii hin yaadatama. TPLF seera qabeessummaan isaa murtee siyaasaa akka deebi'uuf malee akka haaraatti galmaa'uu akka hin barbaanne dubbiin himaa paartichaa obbo Amanuel Asaffaa dubbatanii turani. Obbo Amanuel fooyya'insi ji'a caamsaa darbee seera filannoo taasifameen seera qabeessummaa TPLF haqamee deebisuu kan dandeessisu osoo hin taane haala addaa ta'anii akka haaraa galmaa'uudhaaf kan dandeessisudha jedhanii jiru. Dhaggeeffattoota oduu dhugaa oduun sa'aatii kanaaf isiniif qabanne kana fakkaata.